Dargaggoonni Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alatti damee saayinsii fi teekinooloojiin jijjiirama gurguddaa fidaa jiru. Isaan keessaa biyya Ameerikaatti hojii guddaa hojjetaa kan jiru dargaggoo tokko waliin walan isin barsiisa. Magaalaa Naqamteetti dhaladhee guddadhe. Ilma barsiisaati, baankoo barsiisaadha. Barsiisaa elementariidha. Fodaamaa sabjektii hawaasa jedhu barsiisa ture. Sabjektii jaalladha. Hawaasa jedhu barsiisa ture. Egaa kutaa tokko hanga kudhanii magaalaa Naqamteetti mana barumsaa Kaatoolik Kidaanurratti jedhamu baradhee achi kompireensivii 11-12 inni jedhee gara biyya Ameerikaa deeme. Biyya Ameerikaatti Yuunivarsiitii Community College irraa eegalee Electrical Engineeringidhaanii digrii jalqabaa from Morgan State University jedhamurraa digrii jalqabaa fudhadhee Electrical Engineeringidhaanii akkani digrii koo jalqabaa fudhadheeni Department of Defense ni recruitmentii tokko qaba ture. So recruitmentiin kuni naan seene. So gaafan seenu Masters kiyyatti ni argantu gara hojiitu ni argini. Masters kiyya immoo Masters of Cyber Engineering waan ta'edhamu nan baradhe. So sana booda Department of Defense biyya Ameerikaa keessatti as a nuclear submarine engineer ta'etanii waggaa 4 fi walakkaa hojjedhe. So basically nuclear biyya Ameerikaa subsystem irratti hojjeta jechuudha gabaabadhumatti. Anniisa hojii wal qabatamoo? Anniisa hojii submarine hojjennu. Submarine jechuun it's the most devastating equipment addunyaa kana balleessuu danda'udha gabaabadhumatti. Jechuun wanni nuclearii Ameerikaa baatu jechuudha. Submarine bishaan keessa deemu achi keessaa beesitti dhukaasu jechuudha gabaabadhumatti. So system design akkasii irratti hojjedhe. Ana waan miti amma ijoolleen Oromoo gariin seenanii departmentii kana hojjechaa jiran jiru. Namoota injineeronni amma seenan dhiyoo hojjechaa seenan jiru. So gabaabadhumatti maal inni wanta nuclearii Ameerikaa wajjin wal qabatu top secretidha waa'ee traveling amma waggaa 3 walakkaa biyya kana dhufeen beeku. Part of the reason gaafa nachi hojjechaa ture traveling gochuuf illee baay'ee documentii galchuu qabda. Si'a iccitu eeguu qabda. So waan akkana kanaa ture. So egaa sana keessan darbe sanatuun achi jiruudha consultingii bukkeetti jalqabee hojii mataa koo wanni jechuu fedhe. Isa eeganii gara renewable energy kana keessa industrii kana keessatti guddachuu jalqabetti hojii mootummaa fedhii koodhaan gadhiiseen ba'e. Egaa jiruu qacarrii achuma irratti dhaabnee hagamma egaa kaampanii mataa keenyaa wanni jennaa jechaa jira. Dhaabbata mataa kiyyaa kanan hoogganaa jira. Hojjettoota injineeronni hedduun jiru. Kiyyaan Ameerikaa keessatti dhaabbata Aduu Soolaar jedhamu hundeessuunis hojjechaa jira. Tajaajila kana dhalattoota Itoophiyaa dabalatee lammiileen Ameerikaa hedduunis argataa akka jiran nutti himeera. Dhaabbanni kun akkamiin hojjeta? Isumarraa dhageenya. Egaa dhaabbata Aduu Solar Engineering Company jedhu dhaabbata jedhu ni hundeesse. Jalqaba kan inni hundeesse bara 2022 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti. Jalqaba gaafa eegalee solar renewable energy wanta wal qabatu darbees immoo solar contractoroota biyya Ameerikaa keessa jiranii gama engineeringiidhaan consultii gochuu ture. Sana jechuun maal jechuudha contractoroota biyya Ameerikaa renewable energy irratti hojjetanii engineering design system design guguddaa projectoota guguddaa ta'anii akka consultantitti design godhee laachuu fi waan akkasa kana hojjechaa turre. Egasii waggaa lamaan tokko egaa hojjennee booda amma immoo Aduu Solar kan jedhu achumatti parent company ta'e inni kun immoo ofii keenya contractor taane ofii keenyaati solarii commercially ta'anii farmii lafa guddaadhaa fi qonnaadhaaf ta'uu danda'a mana namoota dhuunfaa ta'uu danda'a solarii installii goone jechuudha akka contractoraatti ofii keenyaa maallaqa isaan barbaachisu finance company garaagaraa qabna baankota garaagaraa qabna so kaffaltii tokkotu kiisii isaanii keessaan baasiini solarii akka galfatan solarii maaliif galfatu horii kaffalan yookaan maallaqa ibsaadhaan kaffalanii akka gad hir'atuu fi akka isaan gargaaruuf jechuudha gabaabadhumatti. So energy gaafa consume gootu mana keef ibsaa gaafa fayyadamtu waan garaagaraa gaafa gootu kireeffataa jirta ji'a ji'aan kireeffata kiraa kaffalta kiraa isa fayyadamtee kaffalta jechuudha. Nuti kan nuti goonu energy kireeffatu sana mana akka nama kireeffatuutti yoo ilaalte energy kireeffatu sana ofii kee oonii godha. Soolaarii gaafa galfitu soolaarii ofii kee bittee mana kee irra goota. Isatti si barbaachisu produce godha. So kaffaltiin soolaarii sun sirra hin jiru taanaan ibsaa ofii kee oonii goota waan kireeffattu hin qabdu jechuudha. You the owner. Darbees immoo cheaper baay'ee rakasa. So sana hojjenne jechuudha amma gabaabaadhumatti amma kutaa Washington DC
Meerilaandii fi Virgiiniyaa irratti akka kontiraaktaraatti hojjenna akka konsaltantiitti isteetota 50 jiran keessa kaampaanota jiran konsaltii goona. Amma gara Niiwuorkii fi Pensilveeniyaatti ol appilikeeshinii galchinee babal'isuudhaaf yaadaa jirra. So kana fakkaata jechuudha gabaabaadhumatti wanti nuti hojjennu. Dhaabbata kana Ameerikaa keessatti hundeessuun maaliif barbaachisee laata? Maddi annisaa biraatu hin jiru moo isa kana irratti xiyyeeffannoo waan kennameef? Akkuma beektu waa'ee faalamiinsa qilleensaa hojii wal qabatee Ameerikaa keessatti poolisiin garaagaraa koongiresiinis haawusiinis seerota baasuunis maalis zero emission. So faalamiinsa qilleensaadhaan wal qabatee addunyaan kun pilaanetiin kun sustainable ta'uu qabdi dhaloota dhufuuf itti darbuu qaba. Haala amma jiruun immoo fiyuulii fayyadamaa emishinii nuti baasnu kuni faalamiinsa guddaa uumaa jira waan ta'eef kan amma konteen hin goonu yoo ta'e addunyaa kana pilaanetii kana preserve gochuu hin dandeenyu kan jedhu poolisiitu jira. Akkuma yaadattu muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawwiin is a big part of it. Obaamaanis bajeta guddaa baasanii ol deebi'anii biyya Ameerikaatti seera haaraa baasanii jiru. So in 2050 zero emission wanni qabu poolisii qabu. Poolisiin sun maalinni energy nuti produce goonu clean energy ta'uu qaba. Kan yeroo qilleensaan faalle ta'uu qaba. Lammaffaa immoo cheaperii ta'uu qaba. Amma fiyuulii gaafa qottee wanni maali kun gaaza konkolaataa guuttattee maal jettu qilleensa faala. Amma garuu ibsaa jenereetii soolaarii irraa gootuun makiinaa konkolaataa kee yoo chaarjii goote so maali kun faalamiinsa fiddu tokko illee hin qabdu. Darbees immoo gatiin isaa baay'ee rakasa. So gara sana transitionii gochuudhaaf seera baasanii jiru. Seera sanaa fedhaniitu insentivii garaagaraa kenna mootummaan. Yoo soolaarii galfatte parsantii 30 mana fakkeenya mana dhuunfaa qabda yoo ta'e doolaara 30 si gaafata ta'e parsantii 30 mootummaa si kaffala akka taas kireeditiitti. Isteetarraas immoo kaffaltii biraa si kaffalamu jira. Akkasumas immoo kaffaltii ji'a waggaa 20 si kaffala. So they incentivize it. Sun maaliif tokkoffaa baay'ee produce gochuudha amma mootummaanii fi yookaan kaampaniin guguddoo giriidii qaban kun dhaqanii boba'aa godhanii qilleensa godhanii sitti kireessuu mannaati atiif anii fi uummati biyya kana keessa jiru hundi keenya mana keenya irratti soolaarii produce goone self sufficient ta'uu dandeenya. Lammaffaa immoo gaafa produce isa goote sana guutummaa giriidiitti argita. You still connected to the grid. Gara mincitturraati. So the way the model works, this is a policy thing. Keessumaa namoonni keessumaa biyyoota Afrikaa warra akka Itoophiyaa dhaggeeffatu ta'e this will change the landscape energy solve kan godhu kanadha. So basically ati mana qabdaani mana qaba hundi keenya soolaarii galfanne soolaarii irraa generate goone isa kana immoo biyya keenya mabraataa ilaa dhufni isa fayyadamte sirraa fe mabraataatti dabarsita fakkeenyaaf connected dha waan taateef. So mana nama hundumaa irraa kan deemu kun giriidiitti deema energy baay'atu jira jechuudha. Isaan immoo fuudhanii faabrikaadhaaf gurguruu dandeessa. Ati mataan kee ofii kee fayyadamuu waan ta'een atis anis hundi keenya energy gurguruu dandeenya jechuudha mootummaatti. Mootummaan immoo dhaqee faabrikaatti haa ta'uu maalitti haa ta'uu iddoo garaagaraatti gurguru. Sana jechuun maa inni automatically distributed responsibility dhaqee dhaabbayyaa hidhee girgirrii meeqa uumee birrii asii mindaa kee irraa kutee maal gochuu mannaati everybody's waan generate godha fi produce godha. Isan irraa hafe sitta birrii akka sana sitti gurgura ata baawar baadheetti deemtee gurgurtaa jechuudha. This is a policy thing. Wanta policy hojii wal qabatudha wanta kun. So policy kanaatu esraa kenama biyya Ameerikaa keessatti. Net metering isin jedhu net metering jechuun waan produce goote deeftee fayyadamu akka jechuuti. So gabaabaadhumatti kana fakkaata biyya Ameerikaa keessatti namni baay'inaan more than 90% baatiriin fayyadamtu. So generate gootu gridii matti argita. Mana keetti waan save gootu hin qabdu. Meetirii mana kee irratti ta'a produce isa goote si lakkaa. Nu liqeesteetta amma kana nu liqeesteetta saafe fayyadamteetta ofii keedhaa fi amma kana immoo nu liqeesteetta. Gaafa fakkeenyaaf isnoon bu'u Minnesota amma fakkeenyaaf isnoon baay'ee bu'a. Bona baay'ee produce goota kreditiin kee si lakkaa ture. Gaafa ganna isnoon bu'u aduun hin jiru mini isa bona ol kaa'atte deebiste fayyadamta kreditii kee. You still not affected jechuudha gabaabaadhumatti. Nobadde so konkolaataa chaarjii goota amma biyya Ameerikaa keessa baay'ee konkolaataan EV charging kuni konkolaataan humna baatiriidhaan hojjetu baay'eedha. So mana kee soolaariin immoo waan xiqqoodhaan baay'ee produce gochuu dandeessa akka ta'e yaaddu miti. Paanaaliin diddamni mana keerra yoo goote waggaa guutuudhaan wanta siqoo produce gochuu danda'a. Jechuun teknooloojii waarantii waggaa 30 qabda waarantii meeshaan isaa baay'ee irra deemuu dandeessa jabaadha. Yoo si jalaati waa tokko ta'e waggaa 30tti dhaqxee tola fudhatta jijjiiruu dandeessa jechuudha. Bin nambarii amma agarsiisetti. So kana fakkaata haalli renewable energy biyya Ameerikaa keessa jiru. Kuni baay'ee fayyada biyya keenya jedhee yaadaan amma fakkeenyaaf biyya gara biyyaa deemee hojjechuudhaa fi isumatti beektuudha haalli jiru wanniidha. Garuu immoo hin dhaga'u yoo ta'e poolisii meekaroonni
Wanta kanatti baay'ee fayyadamuu qaba jechuun just adapting wantoota tokko tokkotti waan hojjetu biyya Germany sababa keenyaatti fudhachuu dandeessa. Germany is one of the leading renewable energy hub addunyaadhaaf example guddaadha. Ameerikaa caalaa isaantu gara renewable energy deemeera. So baay'ee wanni jechuu barbaadeetu. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa kaanis madda annisaa aduu kanarratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiru. Biyyoota kanneen keessatti tajaajila kana babal'isuuf kiyyaan dhaamsa akkamii qaba? Privatize gochuu qabu waan akkasii kana maaliif resource baay'ee barbaada wanti kun salphaa miti. Akkuma sitti meekesuma amma energy namni hundumtuu produce tu godhe it's gonna change gara industry illee deemuudhaaf namni hundumtuu energy produce godha taanaan you don't even have to giddibii wanni ta'ullee sin feesisu. Baadiyyaatti babal'isuu dandeessa. Namni baadiyyaa jiru tokko soolaarii galfatee akka magaalaatti jiraachuu danda'a. Akka magaalaatti baatirii galfachuu qaba giriidii naannaasan jiru yoo ta'e baatirii galfatee guyyaa isa produce gochaa seevii godhee galgala fayyadamuu danda'a gabaabaadhumatti. So there's so many factors to it. Factorii baay'ee qaba. Garuu immoo namoonni biyya hooggananii fi poolisii meekaroonni seriously ilaalanii really biyya Ameerikaatti baay'ee effectively hojjeteera. So kanaaf biyya kana gaarummaan isaa biyya keenya qoxaareetu jira. Biyya keenyaatti Ameerikaatti miitirii akkuma waan wal fakkaataadha. So it's already infrastructure ammatee tokko jira. Policy change yoo godhanii they can actually do it. They can definitely do it. Garuu immoo walumaan kan ilaallu ta'a. So kana fakkaata jechuu barbaade renewable energy dhaan wal qabatee Kenyaan it's much better. Intini rakkoo ibsaas waan qabaniif natti fakkaata. Waa'ee soolaarii kan amma konfiraansii ji'a murtaa'an booda deebi'ee nan dhufa. Guddaa galatoon. Baay'ee galatoon fayyaa ta'e.